Jireenyi yuunivarsiitiin natti ulfaate, qabxiin kootis gadi na jalaa bu'eera. Araada addaa keessattis kufaan jira. Bakka ani fedhii koo to'achuu hin dandeenye kan jetta yoo jiraattan viidiyoon kun isiniif. Viidiyoo har'aatiin yuunivarsiitii keessatti maaltu akka isin barbaachisuu fi haala kamiin akka milkaa'uu dandeessan kan waliin ilaallu ta'a. Kanaaf qabxiilee jireenya keessaniif baay'ee murteessaa ta'an ja'a fayyadamuun akkamittiin akka jireenya keessan salphifachuu dandeessan isiniif qooduuf dhufeera. Gara mata duree keenyatti yoo seenu jalqaba irratti kan ilaallu wanta dursuu qabu adda baafachuudha. Kana jechuun fedhiin nama kamiiyyuu daangaa hin qabu. Al tokkotti wanta baay'ee hawwu waanuma jirudha. Fakkeenyaaf qabxii bareedaa, boca qaama nama hawwatu, bashannana, tapha, rileeshnshippii fi kanneen kana fakkaatan hawwii namoota baay'eeti. Dhugaadha. Isaan kun martuu gammachuu siif laachuu danda'u. Garuu immoo al tokkotti wal faana oofuun ulfaachuu danda'a. Yeroo gaadha burraa kan ka'e. Kanaaf wantoota dursa yeroo kennuufi qabdu adda baafadhu. Fakkeenyaaf qonnaan dirqama barataa hundaati. Osoo qo'attuu yeroo ati bashannanaaf qabdu yoo gubatte wanti si miidhu tokko illee hin jiru. Garuu osoo bashannantuu yeroo ati qonnaaf qabdu yoo dhume qabxii kee irratti miidhaa fiduu danda'a. Kanaaf irra caalaa xiyyeeffannaan kee barumsa irratti ta'uu qaba. Sana irraa kan hafe yeroo qonnaa kee xumurtetti wanta sammuu kee bashannansiisuu fi hunda caalaa na barbaachisa kan jettu gochuun jireenya kee salphifachuu dandeessa. Lammaffaan haala yeroo waliin karoora jijjiiruudha. Inni kun jireenya keenya keessatti baay'ee barbaachisaa fi isa murteessaa kan ta'edha. Fakkeenyaaf torbeetti mana jiimii yeroo 4 yookaan 3 kan deemtan yoo ta'e, torbee qorumsa miidii yookaan faayinaalii torbeetti al tokko yookaan yoo qorumsaan biizii taatan immoo hanga qorumsa xumurtanitti dhiisuuf filatamaadha. Akkasumas sagantaan keessan qonnaa ta'eef qofa osoo sammuu fedhii qo'achuun qabaatiin tarii biizii ta'e yookaan osoo isiniin dhukkubu qo'achuurra wanta sammuu keessan itti rifireesh ta'uu dalaguun yookaan fayyadamuun gara qonnaa yoo deebitan baay'ee filatamaadha. Kana malees keessi keessan osoo riiba barbaadu teessanii kitaaba irratti muguurra raftanii ka'uun sa'aatii xiqqaa qo'attanirree sanatu gatii guddaa isiniif qaba. Kanaaf osoo keessi keessan hin barbaadin of dhiphisuurra karoora keessan haala yeroo waliin jijjiiruun amala beektotaati. Sadaffaan of kunuunsuudha. Namoonni si kunuunsan akkuma jiranitti ta'ee osoo jiru kunuunsi ati qofti ofiif taasisuu qabdu baay'eetu jira. Hirriba gaarii rafuu, nyaata gaarii nyaachuu, hojiiwwan amantaa keetti walitti si buusan irraa fagaachuu, sochii qaamaa yeroo hunda taasisuu fi yeroo barbaachisaa ta'etti boqonnaa fudhachuun of kunuunsuun barbaachisaadha. Hunda caalaa immoo hojiiwwan har'aaf si gammachiisanii yeroo keessa harkaa gubuun jireenya kee boruu dukkaneessan irraa fagaachuun itti gaafatamummaa jireenya keetii seeraan baattee madaala jireenya keetii eeggachuu qabda. Qabxii baay'ee murteessaa kan ta'e afraffaan miira kee to'achuudha. Yuunivarsiitii keessatti namni si to'atu yoo jiraate suma mataa kee yookaan kaayyoo kee qofa. Namni si to'atu waan hin jirreef hojiiwwan jireenya kee balleessuu danda'an baay'eetu sitti bareeda. Wanta ati beekuu qabdu garuu wanti bareedu hundi jireenya keessiif hin bareedu. Isaan kanneen yoo obsaan bira hin darbin rakkoo ulfaataa keessatti kufuu dandeessa. Kanaaf yuunivarsiitii keessatti laayifii koo dabarsuun qaba kan jedhu qofa osoo hin taane laayif kana keessa haala kamiinan darba kan jedhuufis deebii quubsaa qabaachuu. Boru yeroo bira dabarte gaabbiif gaddaan of dhiphisuurra har'a yeroo irra jirtu kana karooraan yeroo keetti fayyadamuun sanyii beektotaa ta'e. Shanaffaan hiriyaadha. Kaampaasii keessatti hiriyaan baay'ee murteessaadha. Kan si kuffisus ta'e kan si kaasu hiriyaa keeti. Hiriyaa gaariin riqicha siif ta'ee gara milkaa'inaatti yoo si ceesisu, inni biraa immoo bufuusitti ta'ee si kuffisuu danda'a. Jibba keef osoo hin taane wanta qaban namaaf laatu waan ta'eef amala badaa fi araada addaa inni qabu si dhaalchisuu danda'a. Kun immoo osoo ati hin beekin jireenya kee irratti miidhaa fiduu danda'a. Namoota osoo keessi kee qo'achuu barbaadu yeroo hunda mana puulii si geessan, osoo mana amantaa yookaan masgiida deemuu feetu yeroo hunda kan yaada keessi jijjiirsisan irraa fagaadhu. Kanaaf kaayyoo keessaniif jecha namoota faallaa keessan deeman irraa fagaachuun dirqama ta'a. Ja'affaa fi inni dhuma araada addaa irraa fagaachuu. Nama sammuun isaa araada addaatti miidhameef hojiin jireenya isaa balleessus isaaf kaayyoodha. Dhugaatiin garaagaraa akkuma jirutti ta'ee osoo hin dhuginis wantoonni araada nama qabsiisan baay'eetu jira. Iddoo oolmaa keenya, sooshaal miidiyaa fi kanneen biroos ta'uu danda'a. Sooshaal miidiyaan nun barbaachisu jechuu koo miti. Sooshaal miidiyaa irraa fagaachuun baay'ee ulfaata. Jireenya keenyaafis baay'ee barbaachisaadha waan ta'eef. Garuu immoo jireenyi keenya sooshaal miidiyaa miti. Sooshaal miidiyaan jireenya keenya keessa jiraachuu qaba malee jireenyi keenya sooshaal miidiyaa keessa jiraachuu hin qabu. Baay'inni namoota garuu sooshaal miidiyaa keessa jiraatu. Wantoota yeroo dheeraa nu harkaa fudhatan keessaa inni tokko sooshaal miidiyaadha. Haala fayyadama keenya yoo sirreessin kaayyoo keenya irraa duubatti nu harkisuu danda'a. Kanaaf osoo yeroo qonnaa keenya hin dhugin iddootti dirqama nu barbaachisuu fi sammuu keenya bohaarsuuf yeroo murtaa'aa ta'e fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha. Viidiyoon har'aaf qabadde kanuma irratti haa xumuru. Yoo isinitti tole viidiyoo laayik, chaanaalii immoo sabiskiraayib gochuun maatii ta'a. Viidiyootti aanu hangan qabaddi dhufutti turte gaarii.